Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaadhimamtoota haaraa leenjii siyaasaa fi waraanaa kennaafii ture eebbisiisuu beeksise. Miseensa waldaa gargaarsaa Oromoo kan ta'an obbo Tasfaayee Baqqalaa du'aan boqochuun dhaga'ame. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu obbo Tasfaayeetti gadda itti dhaga'ame ibseera. Loltoonni bilxiginnaa sirnichaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan Wallagga Lixaa Baabboo Gambeel keessaa loltoonni 3 wobootti dabalaman. Uummanni rakkoo nageenyaa fi uumamaatiin qeerraa buqqaafamanii argaman gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa biyya keessaa ibsan. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa buqqaatonni tajaajila namoomaa gahaa hin arganne jechuun ibse. Humni ittisaa Israa'el IDF Gaazaa keessatti guyyoota darban iddoowwan 320 haleeluu hime. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaadhimamtoota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaa kennaafii ture haala ho'aa ta'een eebbisiisuu isaa beeksise. Wanjoo garbummaa cabsuu fi roorroo humnaa gita bittootaan ilmaan Oromoo irratti fe'ame fonqolchuuf qabsootti kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa kokkee qabuun injifachaa miseensota haaraas leenjisuun bobbaasuu irratti argama. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti kaadhimamtoota haaraa leenjii siyaasaa fi waraanaan leenjisaa ture gaafa onkololeessa 22 bara 2023 eebbisiisuun dirqama itti aanuuf bobbaasuu beeksiseera. Sirna eebbaa kana irratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo gulantaa garaa irratti argaman hirmaachuun eebbifamtootaaf haasaa taasisaniiru. Haasaa isaanii keessattis haala jajjabduu keessa obsaa fi murannoon darbitanii eebbaaf geessaniittu. Isin warqee ibiddaan qaramee ba'eedha. Saba keessaniif ammoo faayadha. Sabni keessan isin qabaachuu isaatti ni boona ni gammadas jechuun eebbifamtoota onnachiisaniiru. Haala amma jiruun cimnee itti fufnaan guyyaan bilisummaa fagoo mitii kan jedhan qondaalonni waraanaa kunneen uummanni Oromoos waraana isaa akka qaroo ija isaatti akka tikfatu dhaaman. Duuti manattuu hin oolu mana teenyee du'a abbaa fi haadha keenyaatiin dhiixuuxuu irra dirree qabsootti falmannee wareegamuu wayya jechuun dirree qabsoo filannee jechuun eebbifamtoonnis yaada kennaniin himaniiru. Miseensa waldaa gargaarsaa Oromoo ooraa kan ta'an obbo Tasfaayee Baqqalaa du'aan boqochuun dhaga'ame. Du'aan boqochuu obbo Tasfaayee ilaalchisee addi bilisummaa Oromoos gadda itti dhaga'ame ibsa baaseen beeksiseera. Lixaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti dhalatanii kan guddatan obbo Tasfaayee Baqqalaa qormaata seensa yuunivarsiitii bara sanaa qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Haramayaa seenanii digirii isaanii jalqabaa muummee qonnaan eebbifaman. Itti fufuunis digirii lammaffaa misoomaa fi kunuunsa bosonaan yuunivarsiitii saayinsii qonnaa Absaalaa kan biyya Iswiidinitti argamu irraa baratanii eebbifamaniiru. Kana malees maastersii isaanii ammoo Project Managementiidhaan Cambridge International College biyya UK irraa argataniiru. Sartifikeeta leenjii gaggabaaboo garaagaraas biyya keessaa akkasumas Afrikaa Kibbaa fi USA keessatti hordofuun badhaafamaniiru. Hojii dhaabbata garaagaraa keessatti Itiyoophiyaa, Indooneeziyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaanii fi USA keessatti miindeffamanii hojjetaa turuu seenaan isaanii ni ibsa. Kana malees bara mootummaa ce'umsaa bara 1991 kaasuun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti hirmaachuun gahee olaanaa bahachaa turuu isaanii ibsi adda bilisummaa Oromoo kun ni addeessa. Bara kufaatii mootummaa Dargii yuunivarsiitii Haramayaa keessaa bahuun barnoota afaan Oromoo hawaasa barsiisuutii haga simannaa adda bilisummaa Oromoo kan bara 2018 Finfinneetti geggeeffametti osoo hin nuffiin dirqama dhaabaa fi uummataa bahaa turaniiru. Keessaa'uu baroottan dhiyoo asitti agoobara waldaa ogeessota Oromoo ijaaruu fi jalatti immoo fuulaan waldaa ogummaa mataa mataatti ijaaruun akka Oromoon beekumsa qabuun biyya isaa Oromiyaa fi saba isaa Oromoo waan fayyadu hojjetuuf nama gahee leencaa taphataa turanidha. Karaa biraas imaammanni biyyattii keessatti bahu akka inni faayidaa Oromoo hin sharafne gochuuf gorsaa fi waraqaa qorannoo garaagaraa dhiyeessuun yaada bilchaataa nama gumaachaa turanidha.
Obbo Tasfaayeen baroota dhiyoo asitti hojii dhuunfaa isaanii eegaluun gorsaa ta'anii osoo hojjetaa jiranii cinaan immoo barnoota isaanii digirii sadaffaa PhD xumuruuf hojii qorannoo yookaan riiserchii geggeessaa osoo jiranii dhukkuba akka tasaa isaa mudateen yaalamaa turanii onkoloolessaa 22 bara 2023 addunyaa kana irraa du'aan boqotaniiru. Maatii, firootaa fi jaallattoota isaanii maraaf jajjabina hawwina. Loltoonni mootummaa Bilxiginnaa sirnichaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu itti fufan. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessaa loltoonni mootummaa Bilxiginnaa 3 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Mootummaa afaan qawweetiin uummata ukkaamsee bulchaa jiru Bilxiginnaaf utuu beekanis ta'e utuu hin beekin qawwee sirnichaa baachuun tajaajilaa kan turan ilmaan Oromoo hedduun sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Akka kanaan loltoonni mootummaa Bilxiginnaa 3 godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Shimal Tokkeetti dirqama irra turan 3 hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti makamuu odeessi maddeen keenya irraa arganne mul'iseera. Loltoonni Bilxiginnaa kunneen qawwee AKM 3, rasaasa AKM 720, boombii 2 fi hidhannoo guutuu mooraa Bilxiginnaatii qabatanii ba'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru. Uummanni sababa rakkoo nageenyaatii fi uumamaatiin qe'ee irraa buqqaafamanii argaman gargaarsa hatattamaa akka barbaadan dhaabbileen tola ooltotaa biyya keessaa beeksisan. Uummanni naannoo Oromiyaa sababoota nageenyaa fi weerara dhibeetiin rakkina keessa jiru gargaarsa hatattamaa kan barbaadu ta'uu dhaabbileen misoomaa, faawundeeshiniin misoomaa biiftuu, dhaabbata tola ooltummaa Harmee fi dhaabbata tola ooltummaa CDCB jedhamu ibsaniiru. Akka biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun faawundeeshiniin misoomaa biiftuu ibsetti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16, magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2023 keessa weerarri busaa mudachuu gabaaseera. Weerarri busaa godinaalee Lixaa fi Qeellan Wallaggaatti hammaataa waan ta'eef uummata jiraattota Wallagga Lixaa keessaa harki 70 fi Qeellan Wallaggaa harka 60 ta'uu busaadhaaf saaxilamee argamaa jedheera. Godinaalee Wallagga Lixaatti namoota 200,000 fi 22,000 dhibichaan shakkamanii hagayyaa hanga fulbaanaatti qorataman keessaa 100,000 fi 28 kan ta'an irratti argamu ibseera. Akkasumas godina Qeellan Wallaggaatti namoonni 51,000 ta'an dhukkubichaan qabamaniiru. Irra caalaan namoonni dhibee busaatiin lubbuun darbe kun buufata fayyaa godina Wallagga Lixaa hospitaala magaalaa Beegiitti argamutti. Hospitaalichatti rakkoon dhiyeessii qorichaa, hir'ina ambulaansii, hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuu fi hir'inni xaa'oo ta'uu ibsichi addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu qorannoo geggeessa jedheen sababa walitti bu'insaa, hongee, weerara dhibee naannoo Oromiyaa keessatti itti dhufee jiruun lubbuun namaa darbuu, uummanni baay'een buqqa'uu, qabeenyi manca'uu fi hojiileen misoomaa gufachiifamuu ibseera. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCBtti uummanni gara miliyoona 1.3tti dhihaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Baay'inni namoota buqqaafamanii hamma caamsaa bara 2023tti 200,000 fi 10,000 yoo ta'u, manneen barnootaa cufaman 739 ta'uu fi barsiisonnii fi ogeeyyiin 1,117 hojii ala ta'aniiru jedhe. Naannoo Oromiyaatti namoonni rakkoo keessa jiran gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa ibsaniiru. Dhaabbanni tola ooltummaa Harmee fi faawundeeshiniin misooma waliigalaa biiftuu ibsa walootiin dhaabbilee gargaarsa namoomaa mootummaa fi miti mootummaa namoota rakkoo keessa jiran kanneen akka gargaaran waamicha taasisaniiru. Gargaarsi hatattamaa barbaadamu gargaarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee biroo taasisuun weerara busaa fi dhibee hir'ina nyaataa jiru hiikuun xiyyeeffannoo jalqabaa ta'uu qabas jedhaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa buqqaatonni tajaajila namoomaa gahaa hin arganne jechuun ibse. Buqqaatonni biyyattii keessatti argaman rakkoo siyaas-dinagdee garaagaraatiif saaxilamuu fi tajaajila namoomaa gahaa hin argatiin jiraachuu Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa waggaa guutuu kan bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 20 bara 2023 baaseen Itoophiyaa keessatti namoonni qe'ee irraa buqqaafaman keessaa gara 80% kan ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin eeruun buqqa'insaa itti fufaa jiruu fi
furmaanni waaraan akka kennamuu fi walitti bu'iinsi karaa nagaa hiikamuu akka qabu dabalee ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qorannoo naannolee Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Kibba Itoophiyaa, Giddugaleessa Itoophiyaa fi Somaalee keessatti taasiseen baqattoota 368 ol ta'anii fi mooraa baqattoota 62 daawwachuun gabaasa kana qindeessuu ibseera. Baqattoonni kunneen rakkoo akkaataa galmee fi qabiinsa sanadaa, nageenyaa fi tasgabbii mirga socho'uu, dubartoota, daa'immanii fi maanguddoo dabalatee mirga gargaarsa namoomaa argachuu fi furmaata waaraa argachuu kan qabu ta'uu ibseera. Garee fi namoota dhuunfaa jiraattota bakka jireenyaa idilee isaanii irraa buqqisanii lubbuu namaa balleessan, qabeenya barbadeessanii fi miidhaa qaamaa geessisan kana irratti tarkaanfiin itti gaafatamummaa fi olaantummaa seeraa akka fudhatamuu fi mirgi buqqaatotaa akka kabajamu gaafateera. Kana malees sirna galmee buqqaatotaa fi sanadaa argachuun walqabatee rakkoon akka jiru eeruun kunis deeggarsa buqqaatotaaf godhamu irratti dhiibbaa geessiseera jedhe. Gama biraatiin maatiin buqqaatotaa da'oo meetira 4 ta'u keessa waloodhaan jiraachuu isaaniirraa kan ka'e dubartootaa fi daa'imman balaadhaaf saaxilamuu isaanii koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa yaaddoo qabu ibseera. Mootummaan gargaarsa namoomaa gahaa ta'e kan nyaataa, bishaan, bakka jireenyaa, tajaajila fayyaa fi qulqullinaa, barnootaa fi tajaajila hawaasummaa barbaachisoo biroo guutummaatti buqqaatotaaf hatattamaan akka kennu gaafateera. Buqqaatonni godinoota Wallaggaa rakkoo tajaajila gargaarsa namoomaa ulfaataa keessa jiraachuun irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Saffisaan bal'achaa jiraachuu weerara dhibee busaatiin walqabatee keessumaa godinaalee lixa Oromiyaa rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun gabaafameera. Humni ittisaa Israa'el IDF guyyootan darban Gaazaa keessatti iddoowwan xiyyaafannaa 320 haleeluu isaa beeksise. Humni raayyaa ittisaa Israa'el IDF guyyoota darban Gaazaa keessatti iddoowwan xiyyaafannaa 320 haleeluu isaa ibseera. Humni waraanaa biyyattii toora X kan duraan Tiwiitara jedhamu irratti akka barreessetti ulaawwanii fi waajjiraalee muummee opereeshinii dabalatee bu'uuraalee misoomaa Hamaas haleeluu hime. Akkasumas iddoowwan loltoota isaa Gaazaa keessatti lola lafootiif qophaa'aa jiraniif balaadha jedheen haleeluu hime. Gama biraatiin ammoo humni waraanaa Israa'el sochii isaa kaaba biyyattiitti taasiseen daangaa Libaanoonitti seeliiwwan Hizbollaa 4 haleeluu hime. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.